يا إن دليل شفّي أورميا سديت فان وقع أرففا برهوجي جافان أداما قلما شفّيت إيقلمي سنة بنسا شفّي كان الرت فيا إن شفّي أورميا أديس عدا عبد الرحمن كربتنتي بيكينيا جامي سدينك دي في سياسة كيس دبرتي جيرم كيس جيرتي جيرم نكون نجينيان أكدي جرمو فجنا جدان نانيتشتك عملين هي سوتشو آتوران واميتش نجاف أتني قلنيف كبجتو ملاف جدان بوري حواسا ماتيدا بدادينا صدركا ماتي تمركنيسوف أمو نجيني مرتيسات ummanni keenya misooma isaa irratti bobba'ee raajii hojjetee badhaadhina sadarkaa maatiitti mirkaneessuuf jijjiiramni mul'achaa jiru kun nagayaan utubamuu qaba. Galmi badhaadhina nageenya uummata naannichaaf murteessaa ejjennoo jedhuun waamicha nagaa taasisaa turee jira. Kana hordofees caayaa sirna gadaa tokko jalatti mari'achuudhaan waliigalteen nagaa taasifamee jira. Qaamoleen daandii nagaa filattanii galtan mootummaa fi uummata keenya biraa kabajaa fi galata guddaa qabdu. Kanneen hafanis boqonnaa wal waraansaa cufuudhaan daandii nagaa filattanii qe'ee nagaan keessaa baatanitti akka deebitaniif balballi keenya banaa ta'uusaa ibsaa. Tajaajila mootummaan uummataaf kennu akka lafa qabatuuf mootummaan ciminaan hojjetaa jira. Caffeen kunis hanqina jiru adda baasuudhaan kallattii kaa'aa jedhan Aadde Sa'aadaan. Yaa'iin idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaa arrarraa eegallee gaggeessinu kunis hojiiwwan misoomaa nageenya siyaasaaf hawaasummaa akkasumas guddina hawaas dinagdee naannichaa saffisiisuuf ji'oottan 6 darban hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa turan gabaasa qaama raawwachiiftuu keessatti hammatamanii kan dhiyaatan ta'u. Yaa'ii kanaan kallattiiwwan gurguddoo yaa'ii darbee irratti ta'an injifannoowwan dameewwan misooma hunda irratti galmeessine ciminaan akka itti fufan dhimmoonni baatiiwwan itti aanan keessatti xiyyeeffannoo mootummaa naannichaa barbaadan ammoo adda bahanii akka irratti hojjetamaniif kallattiin kan itti kaa'amu ta'a. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin barri kun uummata Oromootiif bara addaati. Baratti siqnee tajaajila kennuu jalqabnee fi nageenya hawaasaa mirkaneessuudhaaf carraaqqii irra jirra jedhan. Rakkoon uummata Oromootiif immalu ture. Uummanni Oromoo uummata nagaa barbaadu. Nageenya uummatichaa tiksuudhaafis ciminaan hojjenna jedhan Obbo Shimallis. Nagaan nu bulchiti, nagaan nu oolchi, nagaan kan waaqas jedhee ittiin jiraataa ture. Ammas ittiin jiraataa jira. Uummanni Oromoo uummata nagaa jaalatu, uummata nagaa lallabuu fi uummata nageenyi bu'uura waa hundaa ta'uu isaa tolchee beekudha. Rakkoo nageenyi Oromoo fi Oromiyaaf hin malu. Haa ta'u malee waggoota darban kana keessatti humni hidhatee socho'u qe'ee Oromoo qe'ee kabajaa fi safuun beekamu keessatti safuu cabsee haadha hiyyeessaa boochisee uummatni keenya horee dafqa isaa nyaachuu dadhabee gochaa suukaneessaa dhala namaa irratti raawwatamee hannaaf saamichaaf madda galii taasifama. Gocha kana godhachuuf mootummaan harka tokkoon hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechaa gama biraatiin obsa fi bilchinaan carraawwan karaa nagaa hunda duugeetti fayyadamuudhaan waamicha yeroo adda addaa irra deddeebiin dhiyeessaa ture jira. Mootummaan keenya akka nagaaf diriirse osoo hin dachaafatin daandii nagaa filannoo hin qabu kan jedhu bu'uuraan amanee hojjechaa ture.